Morma mataan ko kasi natin bara. Yan. Taga mo siya. Jira fara waan ta'eef naasif nama simmeedhaa deema. Sun abu'anii fa'aadha laanni suni. Abu'anii fa'aadha. Ajjeetti nambeerati. Waaqoo isaati. माशाअल्लाह कुनो प्रोजेक्ट के दिखा दे जरा ली मुझा सलाम अलैकुम केरो मालवा जन बकुलो मार रहा है रे हैं इतनी मजा के न्यू बहुत अच्छा लगा बकुलो इधर है जिसे तो भाई यहाँ था माशाअल्लाह माजर था अर्ध क्या जा रहे हैं Hamza ne kabul gel Malek de. Malek. Ver orayı. Yolda işte. Aroy ne biçim kun? Beni varsa. İsmail. Gel. Tamam Malek. Hadi oraya gidelim. Vade. Hadi Malek de. Bokkollo. Malek oraya git. Jalde saf. Amalle. Jalde saf Malek oraya git. Ben mal ne yapayım? Ben sana yapayım. Bir şey diyemem ama ben de var. Tamam. Maşallah. Abu Romiyaan jannata dachii Oromoo jannata gaafa jennu gartee wantoota akkasii wajjin gara falaatti miija keessa babbareecha. Hadi Hamza. Ini dia, ibu. Ya, kau diambil sih. Ada asyik, ada dua. Rating gaya.
يا سلام يا سلام يا سلام. أهلين أهلين أدري قلنا بلتو دردي. يا سلام يا سلام يا سلام. خلي ولي يا حبيبي. أبو الجديد والحصري على غنات محمد عبد الرحيم والضبطان. إيه كمان؟ أنا كوتا ده. أيوة أبغى كذا بروجي. وبعد. جنتني غطوفة تركز يا عم. kabajamtoota daawwattoota keenya, kabajamtoota abbootii gadaatii fi kabajamtoota hooggantoota fi ministeerota olaanoo kan asitti argamtan marti keessanuu maqaa miseensota keenyaatii fi caffeetii hundaan galatooma isin jechuun barbaada. Akkasuma abbootiin gadaa kan naannoo kanatti argamtan, abbootiin amantaa kan asitti argamtan hundi keessanuu galatooma isin jechuun barbaada. Kanarra asitti argamne hiyyummaa balleessuudhaaf piroojeektii eebbisuudhaaf asitti argamne jira. Piroojeektiin kun karoora qabameen asitti ji'oota muraasa gidduutti gartee gara hojiitti seenuu isaatii fi injiinerotaa fi hojjetootaa fi qaamolee mootummaa naannoo kanatti piroojeektii kana eegalchiisan hunda isaaniiti galatooma jechuun barbaada. Piroojeektiin qonna akka bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa dhufeessin daawwatoo barbaadanii hojii keessan bareechaa jedha. Boqqolloo keessanis qotaa OBN miidiyaa boqqollooti, miidiyaa xaafiiti, miidiyaa qamadiiti. Diinonni keenya abadan galatuma. Kuba? Nokkubu. Qoricha akka inni baala bareechuuf qoricha agarsiisuu jiru. Baala isaa bareechee jiru. Amma baalli isaa bareedee jiru. Baalli isaa amma gara diimachuutti jira. Amma duraa bareeda ture. Ammatti baala bareechuutti jira. Maqaan isaa maal jedhama kun? Boqqolloo jedhama. OBN jedhama. Dogoggortee. Mee ati waggaan kee meeqa? Waggaa 17 irra jira. Maashaallah tabaaraka. Waggaa 17 akkasitti gartee boqqolloon kun keeti? Kanuma keenya kanuma maatiiti. Cumaan kanuma biyya kadhaa keessaa baasutti jirra. Maashaallah tabaarakallah. Ati egaa daawwattoota keenya kabajamoo kunoo mucaan waggaa 17 boqqolloo akkatti facaasee akkatti bareechee kunoo maatii isaa gargaaraa jira. Ministeeronni gartee har'aas daawwannaadhaaf bulchiinsa naannoo Oromiyaati. Iddoo hundarraa asitti argamanii OBNs gidduutti argamee miidiyaan dhufee isin eebbisuudhaaf asitti argamee jira. Egaa miidiyuma boqqollooti. Kanaaf mee gammachuu akkamitti dhaga'ame isin? Miidiyaan keenya nu bira dhaabbachuudhaaf gammachuu guddaan natti dhaga'ama. Qixxee wajjin qotannee isin kana? Qixxee nama wajjin qotanne. Maashaallah tabaarakallah. Bibbi daawwattoota keenya kunoo akkasitti qeerroon abdiin biyya
maashaallah kunoo piroojeektii bishaan irra jiranii. Musa salaamu alaikum. Salaamu alaikum. Yeroo gidduutti gartee gara hojiitti seenuu isaatii fi injiinarotaa fi hojjetootaa fi qaamolee mootummaa naannoo kanatti piroojeektii kana eegalchiisan hunda isaaniitiin galatooma jechuun barbaada. Eeyyuu natti qabsi sana dareessitti natti qaba. Akkuma beekamu karoora bara 2014 qabannee keessaa piroojeektiin kun isa guddaadha. Piroojeektiin kun gamoo abbaa darbii sadiiti. Yeroo gabaabaa keessatti hojiitti seeneeti jira. Akkuma beekamu daawwattoota keenyaa fi hojjettoota